Aye, gavin kena mas aku mati tifufet jira. Me barata Ismail Abdul Jabbar. Osoo gaafa jam'aa kana dhufuu baate silaa nama akkamiitati yookiin ammoo sadarkaan amma irra jirtu kun si gammachiiseera moo kanaa gadi irra jirta turte silaa osoo jam'aa kana dhufuu baate? Gaafii bareedaadha. Ani dhugama himuuf osoo gara jamaa kana dhufuu baadhe aboo nama akka aboo ufuun beeku natti fakkaate nama akka waan Ismaa'iliin ta'ini hojii biraa hojjedha. Hojii anaa waliin fakkaanne ijoollee biraa waliin ijoollee waan biraa hojjetan waliin hariiroo waliin qabaadhee waan hin taane kararratti nama arrabsuu oloo gaddeemuu bakka hin taane saffaa hin taane dhaabachuu namoota waliin namoota nama hin taane waliin deemuu bakka nama akkasiiti. Garuu jamaa kana eega dhufe rabbi galanni haa ga'u waan baay'ee argadhe beekumsa baay'ee horadhe. Garuu wata ufduuba deebi'ee osoo gara jamaa dhufiin hedhee wata yaadu gammatu nuna dhiba nama akkamiiti yeroo jettu. Garuu amma mootu yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti ani sadarkaa nama fuuldura dhaabadhee onnachuudhaan fuuldura nama dhaabadhee waan barbaade dhiyeessuu ufitti amanamummaadhaan dhiyeessuu danda'a. Garuu osoo gara jamaa kanatti hin dhufini akkama garuma sagantaa waan jedhame eebba kitaabaa ta'ee eebba nashiidaa ta'ee eebbuma waan ta'e yoo haa ta'u gara sun dhaqu qopheessuu miti achitti. Garuu gara jamaa kanaa dhufe akka barbaadetti waan barbaade sagantaa fedhe irratti argamuu danda'a. Kanaafuu amma sagantaa hundarrattuu argamee waan barbaade qopheessee akka barbaadetti wanta hundaa hojjechuu danda'a. Gabaabumatti arrisaalaa waan guddaa naaf godhee galata isaa waan godhuun beeku. Kanaafuu gabaabinaan kana fakkaata. Aye, kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Isinis turtii keessan aga dhumaatti nu wajjin turaachuun akka irra kennachaadha. Bilaal Muktaaritti kan isin deebisu ta'a. Mee osoo jamaa Arrisaalaa Human Center jedhamu kanatti hin dhufin dura ati nama akkamii turte? Ammatti immoo sadarkaan ati irra jirtu immoo maali? Osoo gama jamaa kana hin dhufin wanni ani hin ta'a jedhee yaadu hin beeku yoo dhugaa dubbadhe jecha. Maaliif osoo gama jamaa kana hin dhufin konfidensii akkanaa itti gaafatamummaa adda addaa ofirratti waan fudhadhu hin jiru jecha. Akkasumas amala amma jamaa keessatti qabuu fi amala amma hawaasni naannoo kiyyaa ittiin na beekuu fi osoo gama jamaa hin dhufin amalli ani qabu maybe garaagarummaa qabaachuu danda'a jecha. Kanaafuu gama jamaa kanaa osoo hin dhufin yookaan amala hin taane agarsiisuu danda'a. Hawaasa keessatti nama amala badaan hawaasa naannoo san biratti amala badaa qabaatamu kiyyan mala. Akkasuma itti gaafatamummaa amma ofirraa qabuu fi dandeettii jamaa keessatti qabu yookaan hoogganummaa jamaa keessatti kan qabu osoo gama jamaa kana hin dhufin wantoota akkanaa kanaanuu wal quba hin qabu jecha. Kanuma gabaabsee yoo dubbadhe. Ayyee sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Mee gara barataa mujaahidiitti isin deebisu. Erga gara dhaabbata Risaalaa Human Center jamaa dhuftee waggaa meeqa ati? Ishi akkuma jalqaba irratti si kaasuuf yaala ani kan gara jamaa dhufe bara 2009 natti fakkaata. Bara 2009 keessa amma waggaa 7 deemaa jira jamaa keessatti. Jamaa keessa immoo turuun kiyya wanta gaarii osoo kata'u taate osoo uf duuba deebi'ee jamaa seedee sirnumatti na gammachiisa. Bara san seenuun kiyyayyuu baay'ee itti gaabbee ture. Maaliifuu jennaan jamaa kana seenuuf hedduu barfadhee jira, hedduu turee jira. Ayyee mujaahidiin rabbi saraa jaalatu galatoomi. Atis mee erga jamaa kanatti dhuftee waggaa meeqa ammatti? Ani akka ajaa'ibaatti gara jamaa kanaatti itti dhufe. Jalqaba irratti akki jamaani guutumaan guututti illee quba qabaachuuf abdachaadha yeroo sanitti haga wahii hin beeka jecha. Yeroo sanitti waardiyyaa masjida eegutu jira. Waardiyyaan kun ijoollee xixiqqoo tana hin dhoggaa akka isin hooqii gubbaan korree jechaadha. Barriifaa yeroo sanitti waan oduun ijoolleen illee nama soraachifti.
barri fa'aa asitti qollofee achitti bulcha fa'aa miname waan akkasiisan jechatu jira jechaadha ijoollee keessa waan akkasiitu jira. Ani isa kana sirrii wanta soraadha. Sababa saniin fooqii gubbaa horuu seeraan waan soraadhuuf yeroo sanitti garuu inni Salmaan waan na fidee dhufe akka inni itti na fide ammoo tun qaraatii waliin qaraanata yeroo sanitti jechaadha. Bara 2009 jedduma san keessa natti fakkaata. Qaraatii ingallaa achumarraa waliin deemna naan jedhee giddima wayita qabee na fidu gaafa sana akka tasaa ta'ee waardiyyaan hin jiru waardiyaa sirrii wanta soraadha. Bakka haaluma kanaan gaafa san dhufe borumta torbaan illee akkasumatti giddimaan na fide achumaan achitti hafe garuu osoo gaafa san akkasitti inni na fiduu baatee sababa isaatiin achi dhufuu baadhee har'a bakka kam jira jedhee yeroo yaadutti sirrimatti ulfaataadha. Hiriyyaan kiyya kan yeroo san ani waliin hiriyyaa ta'ee ture bakka inni jiru yoo ilaalee jedhu jechaadha sirrimatti ulfaataa jecha kanuma. Ayyee gaafi deebii kennarra akka waa hedduu argattan abdiin qabna. Mee gara Ismaa'il Abdul Jabbaaritti isin haa deebisu. Kallattiin Arrisaalaa kun fuulduratti akkam akka ta'u hawwitaati. Arrisaalaa kun siif mee fuulduratti bakka kamirra akka gahu hawwitaa maal akka siif ta'u hawwita? Gabaabseetuma dubbadhaa waan daqiiqaa takka hin caalle. Ni wallaahi Arrisaalaa kanaaf waan guddaa hawu jechuun Arrisaalaan kun hawwiin kiyya Arrisaalaa kanaaf inni guddatee bakka guddaa ga'ee amma akka magaalaa Roobeetitti jamaa Arrisaalaa yoo jedhan keessattuu ka Masjiida Hamzaa tokkoffaadha akka magaalaa Roobeetitti jamaan. Ammallee kan hawwuuf akka Oromiyaatitti kan magaalaa Jam'aawoo maqaadhaan ka Arrisaalaa Masjiida Hamzaa akka maqaadhaan ammallee achi boodallee guddatee akka federaalaatitti akka Itoophiyaatitti guddatee maqaa dhayanii Arrisaalaa Masjiida Hamzaa jedhanii kabajaa isaa kennanii fi ijoollee achi keessatti qophii waan hunda shoora taphataa turte koree turte amiira turte hoggansa guddaa kennanii fi akka isiin diinaa kanaa waliin qabdee tajaajiltee guddateeyyuu bira taree akka addunyaa tana guutuu wal ga'u hawwaa fi rabbi hawwii kiyya kana naa guutu kanuma gabaabinaa waan hin jedhu. Ayyee Ismaa'il galatoomi gara Bilaal Muktaaritti isin haa deebisu. Mee jamaan kun akkamsiif akka ta'u hawwitaati fuulduratti maalirra akka gahu hawwita gabaabsi? Jamaan kun bakka guddaa wayii akka gahu hawwaa fi dhaabbata gurguddaa akka addunyaatti jiran kan amma biyyoota garaagaraa keessatti argaman dhaabbata akkasii san ta'e tajaajilummaa hawaasa muslimaatiif akka dhaabatuufi hawaasa muslimaa rakkataa muslimaa bakka hundatti jiru dhaabbata uf danda'a ta'e akka hawaasa muslimaa deeggaru yookaan hawaasa muslimaa rakkataa muslimaa qarqaaru abdii guddaadha qaba akka jamaan dhaabbata uf danda'ee faayinansii ofiitiin uf danda'ee humna ofiitiin uf danda'ee namoota rakkataa harka qalleeyyii wantoota adda addaa hin qabne akka qarqaaranii fi amantii islaamummaatiif dhaabbata gadi fageenyaan irratti hojjetu akka ta'u abdii guddaa biraa qaba. Gaabinaan kanuma jecha. Ayyee kabajamtoota hordoftoota kennaa bifa gaaffiif deebiitiin kan isiniif dhiyaasaa turre gara xumuraatti deemaa jira. Mee daqiiqaa muraasa keessatti mudannoo jireenya kee keessatti hin daganne kan yoomuu hin daganne jireenya kan kee keessatti jechaadha kan si mudate barataa Bilaal Muktaar wajjin kan turu ta'a. Mudannoo isaa wajjin aga dhuma sagantaa kennitti wajjin turaa isiniin jenna. Anaaf kan walitti deebinu ta'a. Galatoomaa jechuu barbaada. Mudannoon akka ani sammuu koo keessaa yookaan jiruu kiyya keessatti hin daganne isa tokkodha. Haa ta'u garuu amma durallee jedhee ture jedhee yaada akkas. Mudannoon muraasni na mudatee jira garuu inni guddaan ani jiruu kiyya keessaa hin daganne mudannoo ajaa'ibaa wayiiti jecha. Gaaf tokko ani akka tasaa ta'ee gara biyyaa deemee biyya abbaa kiyyaa deemee san booda hiriyaa nama akkaan jaalannu yookaan nama sadiitu jira. San keessaa inni tokko Usaamaadha, inni tokko immoo Mu'aaz. Ergas ani akka tasaa yeroo sanitti ho'itee galu bara Hacaaluun ajjechaan irratti raawwatame tokko bara san keessaa sana booda
wayitee galee jedhu lolli wayii yookaan jeequmsi magaalaa keessa jira. Wayitee galu Usaamaa Mu'aazee hin dawwalee Mu'aazeen bakka na jalaa kaasee waan jiru hundaa natti hime naannoo asirratti sa'aatii 9 akkasitti mana gahee naannoo sa'aatii 10 sanitti manaa bahee dawwalee fi jara lamaan arguudhaaf hin dawwalee fi san booda Usaamaa sun argeen dura Mu'aazii dawwalee bakka Mu'aazillee na argee wayitee isaa wal agaru Usaamaa jedhee gaafadhe. Usaamaan akkana ta'ee shugguxiin dhahamee hin ciisaa maali naan jedhani sana booda hirrifadhe achiin deemtee dubbisuu qabda naan jedhan. Deemee dubbisuudhaaf yookaan deemtee hin dubbista naan jedhanii nama lama waliin wayitee san nama lama waliin jirra fuunee waan akka juusii wantoota wayii binnee deemne. Ani ammoo dhugama se'aaga kana bakka rifadheeyyuu inni shugguxiin dhahamee deemeeyyuu hin danda'u naan jedhan. Dhugamatti amane maaliif wayitee jeequmsaa san keessa namoota baay'eetu kan lubbuun dabree jira kan miidhametu jira. Bakka Usaamaalleen bakka kana meebii hin dhabamu akkas irra gahuun oolu jedheetiniin dhugumaan gara dhugatti fudhadhee san booda mana isaanii dhaqne. Ani wayita mana warra Usaamaa dhaqu Usaamaa balee dhoyne Usaamaa yaama jennee wayita Usaamaa akkana gayyaaman Usaamaan nama nagaa kana kennu kolfaa akkuma ofii tokkotti beshek jedhaa gabbee achiin jarri lamaan illee natti kolfanii jecha. Garuu wanni kun waa lama natti mul'ise jiruuti keessatti akka lamuuna keessaan bannee fi akka nama tokkoyyuu yookaan wanna wayii osoo hin argin hin amaniin wanna jedhu wayii waa wayii akkasitti sammuutii keessatti uume jecha gabaabumatti. Kana caala akka ibsee danda'u iyyuu hin beeku na keessaa baduu hin dandeenye garuu galatoomaas. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaalee keenya bifa gaafiif deebiitiin jalqabarraa kaanee haga dhuma sagantaatti kennatti kana fakkaata. Warroonni dhimma ilaallatu abbootiin kenna warroonni gargaarsa nuuf ta'uu barbaadan bifa gaafiif bifa yaadaatiin ta'ee bifa barreeffamaatiin akka nu biraan geettan isiniin jenna. Wantoota baay'ee irratti akka nu jajjabeessitan abdiin qabna. Isinis waan haga dhuma sagantaa kennatti nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin haga nama birooti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.